bal'inaan daa'imman dhalatan tajaajila talaallii argachuu qaban baay'inaan bira geenya jechuudha bara kana. Akkasumas otoo sababa adda addaatiin talaalliin fudhatiin addaan citan yookiin hin fudhatiin hafan zero doozii warra jedhu warra addaan citan under vaccinated warra jedhus bal'inaan baay'inaan bira geenya jechuudha. Walumaa gala gaafa fayyaa haadholiif daa'immanii gaafa kaasnu fayyaa dargaggootaas bira ga'uun dirqama jechuudha. Keessumaa fayyaa dargaggootaa gaafa jennu sirna wal hormaata fayyaas ta'uu danda'a, sirna nyaataa ta'uu danda'a, akkasumas yaalii isaaniin barbaachisus hanga danda'ametti manni maree sadarkaadhaan ijaaramee godinatti aanaatti dargaggoonni fayyaa isaanii akka eeggatan nus deeggarsa barbaachisaa ta'e goonee fi akka isaan fayyaa isaanii irratti hojjennu irratti mari'annee jira jechuudha. Hojii kana gadi fageenyaan ilaallee rakkoo keenya furannee akkamittiin isa dhufutti hojii keenya fooyyeffanna kan jedhu mari'annee kaaneerra jechuudha walii gala. Kenni tajaajila amma kan duriirraa baay'ee fooyyee kan qabudha kan jiru jechuudha. Hojjetaan hunduu dhaabbilee fayyaa sana keessatti argamee bakka sanatti ta'ee keellaa fayyaarraa kaasee buufata fayyaa hospitaalota qabnu 3 keessatti daran akka hojjetamu namni hundumtuu guyyaa sa'aatii 8 qabu sana bakka hojii isaa sana taa'ee akka inni hojjetu wanti waliif kaa'amee jirutu jira jechuudha. Hiyyeessas sooressas utuu hin jedhiin namni hundumtuu akka tajaajilamu kan godhamu. Kana keessatti dhiyeessiin qorichaa fi reejentota adda addaa laaboraatoorii duukaa wal qabatee akkasumas illee humna namaa leenji'ee tajaajila si'ataa qaqqabamaa ta'e sana laatu sana walgitiinsanii deemuu keessatti qorichoota amma iddootti parsantii 100 hin argannetu jira. Akka amma gabaasa amma dhufee jiru hanga parsantii 85tti iddootti argatan jiru. Isaa gadis immoo parsantii 60 kan dheengadda ilaalamaa tureen gara 60 illee kan argatantu jiru jechuudha. Tajaajilli sadarkaa buufata fayyaatti kennamus ta'e sadarkaa kellaa fayyaatti kennamu akkaanaalee qabeelchaa buufata fayyaa gatamaatti yaa'uun kennuma fayyaa tajaajila qulqullina isaa kan eeggatee fi haala yeroo wajjin kan deemuu fi ispeeshaalii immoo tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii irratti immoo baay'ee gadi fageenyaan qulqullina kan qabuutiin kan kennamaa jirudha. Kenni tajaajilaa kan da'umsa duraas ta'ee tajaajila da'umsaas fi akkasumas immoo kanneen akka talaallii wantoonni akkasii baroota darbanirra baay'ee kan adda ta'ee fi haadholiin da'umsaas ta'ee tajaajila da'umsaas buufatuma fayyaatti qixa sirrii fi sadarkaa kellaa fayyaatti kan argachaa jiranii fi haalota yeroo duraa wajjin wal bira qabanii yeroo ilaalamu baroota kana hubannoon hawaasaas baay'ee kan cimee fi kenna tajaajilaa sadarkaa faasiliitiitti fudhachaa kan jiran ta'uu isaati. Bakka aanaa keenyaatti kenni tajaajilaa wal qabatee asii akka waliigalaatti haala gaariirra jiraachuu hin danda'ama. Du'aatiin haadholis bara kana tokkoyyuu hin qabnu. Ambulaansonni jiran ambulaansonni 3 qabnu hundi hojiirra jiru. Kenni tajaajilaas komii hawaasaatii wal qabatee hamma danda'ametti tokko dhiyeessii qorichaa irratti sirriitti hojjechaadha kan jiru. Inni lammaffaan kenna tajaajilaa irratti ogeessi ankooti jedhee keessa isaatiin hawaasni kunis ankooti kenni tajaajilaa kunis ogummaan kun ilaalee akka hojjetuu fi yeroodhaa yerootti awwirra wal goonee buufatarraa maannoo waajjirarraa kaafnee amma buufataatti namni tokko dhufee turtii yeroo dheeraa akkan turre kenna barbaadu sana afaan guutee akka ogeessitti himu qorichaan immoo qorichaa wal qabatee waan jiru battala akka argatee deemu waan hin jirre immoo faana buunee bittaa qorichaatiif dhiyeessii qorichaa irratti immoo yeroodhaa yerootti faana buunee buufataalee fayyaa keenya waan argachuuf waan dhiyeessuu qaban irratti akka isaan dhiyeessan waliin qindoomnee kan hojjechaa jirru ta'uu barbaada.
tajaajilli nooraa mootummaa fi uummata jidduu jirudha. Nooraa kana jechuun tajaajila itti si'ataa ta'e qaqqabamaa ta'e qulqullina qabu uummata biraan ga'uudha. Isa kana immoo waan karoorfanne sanaa yoo hojjennee uummata keenya biraan geenyetu gama jedhame galma karoorfame sana bira ga'uu dandeenyaadha. Isa kanaaf namni hundumtuu waan karoorfatu sana hojjechuu xumuruu kanaan walii gallee jirra jechuudha. Fayyaa haadholii kunuunsa da'umsa duraa, da'umsa boodaa fi kunuunsa yeroo da'umsaa kennamu jechuudha. Hawaasa keenya keessaa baay'een isaanii ammallee taanaan tajaajila bal'aan kan kennamu yoo ta'e iyyuu tajaajilli buufata fayyaatti da'an yookiin immoo skills barzatteenas kan jennu dhaabbata fayyaatti kan da'amu hanga barbaadamu hin gahin jira. Tarii isaaniin guddisuuf immoo amma walgahii keenya kanaan akkamittiin sirreeffanna yookiin fooyyeffanna kan jedhu cimina warra qaban parsantaa barbaadamu ol kan fidan jajjabeessinee warroota immoo rakkoo xiqqoo ishee fooyyeffachuu qabanis rakkoo keenya adda baafannee irratti karoorfannee jira jechuudha.